Kabajamtoota maatii Sanyii Zoon, har'a muuziqaa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti namoota gahee guddaa taphatan keessaa tokko kan ta'e seenaa Dooktar Artiist Alii Birraa isiniif qabadhee dhufeera. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafadha. Alii Birraan weellisaa, qindeessaa fi walaleessaa sabboonaa Oromooti. Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamutti dhalate. Abbaa fi haati isaa Aliin dhalatee waggaa 3 adda bahan. Aliin sana booda abbaa isaa biratti guddate. Yeroo ijoollummaa isaa mana barumsaa Arabiffaa galee barateera. Sana boodas mana barumsaa galee amma kutaa 6tti barate. Yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetee of gargaara ture. Wayita umuriin isaa 13 ta'u hawwisoo afran qalloo kan aadaa Oromoo guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa turetti makame. Sirbi inni jalqaba waltajjii irratti sirbe Birraadha Baree kan jedhu ture. Kanarraa kan ka'e maqaa Alii Birraa jedhamu argate. Mootummaan Haayile Sillaasee hawwisoo kana bara 1965tti cufe. Miseensota hawwisoo kanaas gar tokko mana hidhaatti naqe. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale. Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirbaa adda addaa hojjechuu jalqabe. Yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmed Taqii wajjin wal bare. Ahmed Taqiis Aliidhaaf akka itti sirbuuf jedhee gitaara biteef. Beekamtummaan Aliis magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabale. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Hararii fi afaan Sumaaleetiin sirbuu danda'a ture. Kun immoo namoota adda addaa biratti akka jaallatamu godhe. Namoota isaa jaallatan keessaa tokko Iyyoohel Yohaannis kan jedhamu dura bu'aa Kibur Zabanyaa kan ture tokko ture. Innis Aliin Kibur Zabanyaatti akka makamu godhe. Achittis weellistoota kan akka Mahamuud Ahmad, Xilaahun Gassasee fi Buzunesh Baqqalaatti makame. Kibur Zabanyaa keessa yeroo turetti carraa gara naannoo adda addaa deemee itti dandeettii isaa agarsiisu argate. Gara Sudaanis deemee weellistoota babbeekamoo akka Muhammad Waardii fa'a wajjin sirbe. Yeroo Finfinnee jiru waltajjii gurguddoo akka Agar Fiqir, Raas Tiyaatiritti sirbaa ture. Boodarra abbaa isaa wajjin mari'atee Finfinnee gad lakkisee deeme. Bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahmed Taqii baha Itoophiyaa keessatti loltuu Itoophiyaatiin odoo loluu du'e. Innis baay'ee gaddee akkas jedhee sirbe. Yaa hundee bareedaa, yaa hundee fiixee miidhagaa. Hundeen maqaa Ahmed Taqii kan biraa ture. Aliin hojii weellisummaa fi qindeessummaa itti fufe. Albamii isaa kan Amma lelelele warta malele nano amma lelelele bonta malele nano amma lelelele warta malele nano laketa wala kayana bil hawa sawa amma idala fajiru bonta hidakhoyati. Aliin hojii isaa weellisummaa fi qindeessummaa itti fufe. Albamii isaa kan jalqabaa bara 1971tti baase. Kunis albamii sirba afaan Oromoo kan jalqabaa ture seenaa sirba afaan Oromoo keessatti. Achi booda sirboota jaallatamoo kan akka Hin Yaadiin, Asaabbalee, Ammaa Lalilee fi Gammachuu godhate. Albamiin isaa sirboota afaan Sudaanii kan akka Al-Habiibii fi sirba Hararii kan akka Hidan Qaal of keessaa qaba.